digdamii lama kudha tokko 2012 yookaan 29 torba 2020 waaree booda sa'a 8 walakkaatti mana murtii sadarkaa jalqabaa kan federaalaa dhaddacha lidataatti argamutti obbo Jawaar Mohaammed abukaatota isaanii nama torba wajjin dhiyaatanii turanii akkuma dhiyaataniin poolisiin yeroo beellamaa dabalataa kan guyyaa 14 gaafatee jira. Kana gaafachuutiin duratti guyyaa 12 naa kenname keessatti hojiiwwan baay'ee hojjedheera jedhee hojii hojjete wanta dheeraa dhiyeessee jira. Namoonni baay'een du'uu isaanii akka mirkaneessee qabeenyaaf namarratti miidhaan akka ga'e hoteela adda addaa akka caccabee faabirikaan lama akka gubatee waajjirri mootummaaf kan dhuunfaa adda addaa akka gubatee kana akka mirkaneessanii fi jecha ragoota 25 kan fuudhanii fi jecha shakkamtootaa kan nama 10 akka fuudhan ibsanii ammas yeroon waan hin geenye fi hojiiwwan dabalataa hojii adda addaa jecha ragaa fuudhuu sanada adda addaa walitti guuranii qorachuu fi mirkaneessuu qabeenya manjee kana maallaqatti tilmaamanii dhiyeessuu bu'aa qorannoo hospitaalarraa dhiyaate eeguu elektirooniksii adda addaa shakkamtoota irraa qabaman qoratanii dhiyeessuu waan adda addaa nu hafa waan ta'eef yeroon beellamaa dabalataa akka nuuf kennamu jedhanii gaafatanii jiru. Kana booda gara nuti abukaatonni gara deebii kennu osoo hin seenin dura obbo Jawaar yaadan qaba jedhanii mana murtiitiif gaaffii dhiyeessanii turanii gaaffiin sunis maal ilaalchiseeti miidiyaa wajjin kan wal qabatu miidiyaan adda addatti argamee dhimma kana gabaasuudhaaf dhufe hundisaa miidiyaa mootummaa yookaan mootummaa wajjin garmalee walitti dhiyeenyaan kan hojjetan qofa waan ta'eef kun ammoo sirrii miti. Miidiyaan ni ayyaanama yoo ta'e hundinuu akka galan miidiyaan kan mootummaas kan mootummaan ta'anis kan biyya keessaas kan biyya alaas seenanii akka gabaasan ta'uu qaba malee gara tokko qofti seenuu qabanii kana nama barbaade yaadee Jawaar abukaatonnis irraa isa fuunee yaada kanarratti miidiyaan yookaan ibsitoonni dhaddacha keessatti argaman kan mootummaa qofa yoo ta'e yaada garee kun yaada qofa kan gabaasan malee yaada madaalaa garee garaagaraatiin ka'uu gabaasuu hin danda'anii immoo tokkoffaa miidiyaa walakkaadhaaf odeeffannoo kennanii miidiyaa kaan odeeffannoo dhoowwachuudha. Inni kaan immoo yaada gama tokkoon jiru qofa kan dhiyeessuu fi miidiyaan gama mootummaatiin hangammaatti dhiyaachaa jiran baay'inni isaanii otoo manni murtii balleessummaan kenniin namoonni kun balleessaa akka ta'an gabaasaa jiru waan ta'eef kun madaala isaa kan inni kenna waan ta'eef miidiyaan hundi akka galan manni murtii hayyamuu qaba jennee gaafannee kana booda gara iyyoo dubbii ijoo faalmii ta'e jechuun gara yeroo dabalataa kennamu jedhame sanatti seennee nuti yeroon dabalataa kennamuufii hin qabu. Sababii isaas yeroon kana dura fudhatan yeroo gahaa ture. Hojii isaan hojjennee dhiyeessine jedhan kun kanuma kana dura hojjennee dhiyeessine jedhan malee wanta haaraa guyyaa 12 kana keessatti waan addaa obbo Jawaar irratti isaan arganne jedhanii ragaadhaan deeggaranii wanti dhiyeessan hin jiru. Gochanni namni du'uu danda'a, qabeenyi baduu danda'a. Haa ta'u malee obbo Jawaar as keessatti gahee isaan qaban maal akka ta'e adda baasanii tokko tokkoon guyyaa sa'aatii yeroo iddoo isaa wajjin yakka inni raawwatee adda baasanii fidaan jiranii jimilaadhaan kan galmee biraa irratti kan ibsan galmee kana irratti ibsu shakkamaa biraa irratti waan ibsan asirratti ibsu malee waan qabatamaan dhiyeessine waan ta'eef yeroon dabalataa guyyaa 14 kun kennamuuf hin qabu yookaan tarii ka kennamu yoo ta'e immoo gabaabbatee kennamuu qabaa kennamuu iyyuu hin qabu mirga wabiitiin bahuu qabu jennee yaada keenya erga nu dhiyeessine booda obbo Jawaar yaadan qabaa jechuudhaan mana murtiitiif waan poolisiin dhiyeesse kanarratti yaada isaanii kennanii jiru. Innis maal inni jalqabumarraa kaasee ani biyya kanatti gaafan galu karaa nagaa qofa hojjechuudhaaf nama biyya kana keessa galedha. Amma akka isaan jedhan garee nama ajjeesuu, garee nama ukkaamsuu obbo Jawaar ijaaree
bobbaasii namoota baay'ee ajjeesanii jiru, namoota baay'ee ukkaamsanii jiru kan jedhudha kan dhiyaate. Ani garee akkasii ijaaruudhaaf fedhii hin qabu. Otoo fedhii akkasii qabaadheeti gola Oromiyaa adda addaa keessa Oromiyaa dhihaate kibba keessa naanna'uudhaan meeshaa yookaan qawwee 1,000 ol ta'u abbootii gadaa wajjin hiikkatanii akka isaan galii harka mootummaatti kennanii jira. Kana gochuun keenya nagaadhaaf hojjechuu keenya argisiisa. Gama biraatiin ammoo gosaaf gosa amantiif amantaa walitti buusee kan jedha ilaalchisee ani uummanni akka nagaadhaan walitti dhiyaatu tokkummaan akka jiraatu jaalalaan akka wal kabajee nagaaf jaalalaan akka jiraatu gochuudhaaf yaalii gurguddaan taasisee jira. Kunis Amaaraaf Oromoon akka nagaadhaan waliin jiraatu asii bahee hanga Baahirdaar deemuutiin konferensii gurguddaa bakka aangawoonni mootummaa jiranitti bakka namoonni beekamoo gurguddaan jiranitti hojii guddaa hojjedheen jira. Oromoo Somaalee gidduu rakkoo ture isallee itti deemnee hanga dira dhawaatti deemnee nagaa buusuudhaaf carraaqqii guddaa taasifnee Oromoo Affaarii fi Somaalee gidduu rakkoo tures hanga Affaar deemnee jaarsolii biyyaa hanga mana kiyyaatti fidee walitti araarsinee mootummaadhaaf illee bu'aasaa kan dhiyeessinee fi hojii nama boonsu hojii nagaa tasgabbii biyya sana keessatti buusu hojjechaa kanan ture malee namoota akka jedhaman kana nama duriyyee caakkaa keessaa walitti guuree gurmeessee kan inni bobbaase tokkoyyuu hin qabu. Eegdota kiyya wajjin wal qabatee immoo kan meeshaa qabatanii kan argaman isaanidha. Isaan ammoo waajjira mootummaatii fi qaamolee abbootii aangoo mootummaa olaanoo wajjin dubbannee namoonni kun amanamummaa olaanaa kan qabanii fi kabajaan iddoo hojii isaan dura hojjetaa turanirraa kan geggeeffaman waan ta'aniif eegumsa kiyya akka isaan fuullessaniif kan ramadamanii fi yeroo barbaachisatti immoo namoonni kun amanamummaa isaatti kenname olaanaa waan ta'eef hidhannoo guutuutiin hanga waajjira muummicha ministeeraa dabalatee otoo sakatta'amanii kan seenan namoota akka malee amanamoo fi hojii boonsaa hojjetanii malee namoota nama ajjeesan nama ukkaamsan miti. Kun kan irratti dhiyaataa jiru qorannoo seeraa otoo hin ta'in kun dubbii siyaasaati. Criminal investigation otoo hin ta'in kun tapha siyaasaati. Siyaasi keessaa ana baasuudhaaf filannoo ana hanqisuudhaaf yookaan filannoo akka hin hirmaanne taasisuudhaaf shira qophaa'ee deemaa jiru malee kun yakka kanaan raawwadheetii miti. Kana ta'uu immoo kan argisiisu fakkeenyaaf ani fi Iskindir Naggaa ilaalcha siyaasaa adda addaa kan qabnu ta'uunsaa ta'uu beekamu akkasumas obbo Lidatu Ayyaanaa wajjin ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuun keenya ta'uu beekamu mootummaan jara lamaan kanas hidhee dhimma itti shakkame kanaan isaanis shakkamtan jedhee isaanis qorachaa kan jiru mootummaan mormitoota hunda filannootiin ala taasisee qofaasaa filannoo mo'uudhaaf tattaaffii taasisu malee kun dhimma yakkaa ani yakka raawwadhee dhimma yakka qoratamuutiin miti. Kanaafiyyuu inni kun furmaata kan argatu jedhee kan inni lafa kaa'e ani gorsan qaba nama hundumaatiyyuu jedhe Bojo'aan gorsiin qabu dhimmi kun mana murtiitiin kan furmaata argatu miti. Kan inni furmaata argatu dhimmi kun rakkoo siyaasaati. Rakkoon siyaasaa immoo murtee siyaasaatti fala siyaasaa barbaada. Kun immoo kan ta'u gatta'anii mariidhaan wal bira ta'anii mari'atanii murtii siyaasaatiin kan fala argatu malee karaa mana murtii miti. Kanaafiyyuu qorattoonni asirtan kun kabaja guddaa isinii qaba. Poolisoota federaalaa wajjinis hojii boonsaa hojii gurguddaa hojjennee jirra isaanii kan kabaja. Kanaaf amma garuu kan hin argaa jiru gidduu seentummaa siyaasaati qorannaa kana keessa seenaa jira waan ta'eef qorattoonni mootummaatiin dhaamsa kan nageessisan kan jedhe waliin teenyee dubbii fala siyaasaatti kenninu malee qorannaa mana murtiitiif nagaaf tasgabbiin hin dhufu. Yoo tarii ammoo Jawaariin hidhuun nagaaf tasgabbii biyya kanaa ni fida jedhamee kan yaadan yoo ta'e jijjiirama jalqabame kana ni ceesisa yoo ta'e rakkoon qabu ani mana hidhaa turuu nan danda'a. Hanga filannootti mana hidhaa naa tursiisan malee akkasumaan yeroo mana murtii yeroo poolisii yeroo abukaatota kiyyaallee akkasumaan qisaasuunii fi qabeenya biyyaa dhimma qorannaa kanaaf qisaasuun barbaachisaa miti. Kana mootummaatiin nagaa jedhee erga yaada isaa kennee booda
manni murtii galmee qorannaa poolisii fuudhee ilaalee dhimmi qoratamaa jiru dhimma walxaxaa fi dhimma bal'aa waan ta'eef yeroo dabalataa kennuun barbaachisaa ta'eefi jedhee guyyaa 12 yeroo dabalataa gaafa hagayya 5 waaree booda beellamee jira jechuudha akka lakkoofsa biyya kanaan. Maaliin amma kan nuti argaa jirru akka waliigalaatti wanti deemaa jiru kun waan jimilaadhaan deemaa jirudha. Silaati qorataan poolisii kan gochuu qabu dafee adda baasee namni amma wanta nu argaa jirru maalinni mana murtiitti iyyannaan dhiyaatu yookaan namoonni kun balleessan jedhamanii kan dhiyaatan nama ajjeessan kan jedhu keessa jira. Kun immoo mirga wabii nama dhorkisiisa. Gaafa biirootti deebi'anii namoota kana qoratan immoo ajjeechaadhaan otoo hin ta'in namoonni walakkaa fakkeenyaaf miidiyaa irratti waan nama kakaasu dubbatte kan jedhudha. Namni walakkaan immoo ati saatalaayitii irra hojjetta kan jedhamu, inni kaan intarneetii sitti hojjeta kan jedhu, inni kaan bilbila baluu sitti beeka kan jedhudha, inni kaan immoo bilbila bilbilte kan jedhuu fi inni kaan ragaa dhoksite kan jedhu malee ajjeechaa wajjin dhimma waliin qabanne. Ajjeechaa wajjin dhimma waliin qabanne dhimma mirga wabii nama dhorkisiifnedha kan isaan gaafachaa jiran jechuudha. Kanaaf qorattoonni galmee kana qoratan kallattii tokkotti nama hundumaa yakka tokkoon yakkanii akka yeroo beellamaa akka isaan mirga wabiitiin hin baanne yaaliin taasifamaa kan jiru ta'uu isaati nuti kan arginu. Fakkeenyaaf keessa galmee biraa irratti Caaltuu Taakkalaa kan jedhamtu manni murtii sadarkaa jalqabaa araadaa mirga wabiitiin akka baatu hayyamee birrii qabsiisanii gaafa gallattisiisuuf deeman poolisiin federaalaa poolis komishinii Oromiyaatiif kenne, poolis komishinii Oromiyaa fudhatee deeme. Inni kun maal ergaa maalii qaba? Mana murtii irratti akka namni amantaan godhanne, manni murtii olaantummaa seeraa kan cabsu jechuudha. Adeemsa akkasii maaliif nama manni murtii mirga wabiitiin gallakkise poolisiin gallakkisuu diddaadhaaf wal jala dabarsanii yeroo tokko Oromiyaatti, Oromiyaan immoo federaalaatti, federaalli immoo Oromiyaatti daddabarsanii akka namni mirga isaatiin hin baane gochuun tariiti dhukkubni koronaa yeroo akkana babal'atee jiru keessatti nama mana hidhaa tursiisuudhaaf adeemsi deemamu kun balaa biraallee fidee hidhamtoota kanallee gaaga'uu ni danda'a sodaa jedhu qabna. Silaati kan ta'u malu daddafanii jalaan laalanii isa yakkirra jiru gara himannaatti geessanii kan jirramuu gallakkisoo ta'uu qabanii nama hunda jimilaadhaan walitti hidhanii deemuun kun biyyallee kan fayyadu miti, sirna haqaallee kan fayyadu miti, eenyullee kan fayyadu miti, akka biyya irratti illee miidhaa qabaa kan jedhu ilaalcha qabna jechuudha. Abukaatonni hunduu.